jirta. Kamu asisin jena dhaggeeffadhu murtii please. Ana ma kanin jo wanta kasi ma dhaggeeffadhu. Dhagee ati waan isin jaalladhu. Nan jaallatun barnaa jechuun danda'a. Akkasin jaamu bar murtii. Ifin ajjeesan jeerree murtiin jaalladha jee malee. Naalxiisa. Ifin yoo nati ifin ajjeesaree. Duuba yoo ifa ajjeeste makiin wakkana dabruu deemtu jalatti if darbii ganda keessaniif illee ta'u inshuraansii maallaqa fuusisiree dawaa faa dhugdee ifin ajjeesini. Hayi. Ati maaliif akkanan duufeeta? Yoo na jaalatte yoo maali indee ilma namaati bar. Indee asin mararu ajaa'iba akkam. Wayyaa Allah ijjara namaan hin jaamee komantina barreessa. Hayi. No wallahi si mararu mi. Way ati ruba dhufte fiigaa dhufte akkam akkana seente magaalaa. Cabsitee. No wallahi. No. Uma sittin dhaga'amu ishaan amma siif hin du'a sittin dhaga'amu akkuma namummaatti. Naaduu hin agarsiisi fooqii dheertuu irraa darbii ogusan siin jaaladha. Sii qabrii jirtu asii si jaaladha. Okay. Ayyee siif hin du'a bakka si gammachiisnaan. Wallahi siif hin du'a serious. Uksum billahi siif hin du'a jedhe. Wallahi lazimi kayroti yaadutu siif hin du'a. Wallahi wabillahi taziyaa kan ta'e hunda naa godha akkas jaaladhu gaafsana illillee hin deeftee qabrii si haa. Okay. Si gammachiisa akkasitti. Nan gammachiisu gin please hin duutu reeni farada keetiin beeka akkas hin duune. Faraduu si agarsiisa no si agarsiisa. Si madage guys warri namni dhibbi jaasira jettoon koppilii mura wayin si madage. Namichiitu mucaa tokko qabdi. Mucaa tokkichi jalaa muut gori dhaggeeffadhu. Mucaa tokkichi qabdu jalaa dhukkubsate. Qoy dhaggeeffadhu. Mucaa tokkichi qabdu jalaa dhukkubsateeti. Tokkicha qabdi tokkichi jalaa dhukkubsatee namni ollaan hundi dhufee mana guutee dhaggeeffatu jira. Bira oolan guyyaa yaa rabbii kiyya bakka isaa na fuudhi yaa rabbii kiyya tokkicha kanan qaba bakka isaa na fuudhi jechaa oolteeti galgala amma ollaan hundi galee manni lama akka kanatti isin kaa olii keessa jirti mucaan as ciisaa Izraa'el dhufee isii akkanatti hirriibaa kaasee anaa barka guyyaa bakka mucaan na fuudhi jettee sanii jee aboo hayaan guyyaa namaa jiraaf hin jee deemu kunoo gurbaan dhukkoo bana gadii keessa jiraa jettee siigileen. Aninjabuna. Oksum billahi akkati faraddu ani. Warra kaaba eeshi dhaggeeffadhu. Aboo maaliin amma maaliin wali yaa kan Oromoo nuyi dura abbaddaa eeshi. Kakuu beektaa mitius waan hin taane hin kakatiniiti. Dhaggeeffadhu dura waan namni siin jiru. Adaba godhadhu haadhala akkanaa namni birallee akkas hin jaallanne hin ta'in anaa miti. Silaa waan anaa miti. Wallahi billahi jechuudha namni gisee si jaalate jechuun akkanatti እንደዚህ ያደርጋል እንደ ሰው መውደድ ሼም እኮ አሁን የነገርኩ ወንኒ አመስ ይሄ ሜኩን ሲገለ የሚያፋራ ኦሮሞት ይሄን ድረስ ይዴ ቢያኩና አፋራ ኦሮሞቲ ናገለ ኦኬኔ ነው ናንዱ ተወቹ በርባዴት እንሶብደ ማለ እንሶብዳ ኒፈረዳው ሀያ ሀቀረብ ቢሚ አላፍ ሳይበ የማዝ እኙ ረጃለተ ሀቀረብ ቢሚ ጋር እንፈረድኒ አቲጋ Aawodi siga mataranti yerate kana jeni sarai sarato kana jenne wallahi okay ko ya timurti guso di siga murti wallahi ni dabbar hem kono mali fili beita ni madage gadin si busai tan tana tama tunta asira kana goto andala tiktok abdo kamin gora pure ai ansi furu miti la ol simfuudhi dhaggeeffadhu waan namni siin jiru dura mucaa saayiba kiyyaa tokkotu dur taa'ee kanarratti hime gurbaa tokko. An kan jedhu hin bareeddoo maal qabaa yoo fuudhe dhugaa rabbiin bareeddi bar maaliif horti hin bareeddi dhugaa sanuu mucayyoon takkaan heerumne otoo takka fuuteetta maal qaba yoo fuudhe dara rabbii wajjoo wal maraachanuu nan badee. Bakka rafuu haftee fi rafee amma. Michiyon klasi tanah kana osente warna magala di mire osente serera tanah resiste ini nu malala amma hogu khana galgala kesa khamchon serene sin galgala dure resiste sun thada thi achra khate bakka jirate ini ngarre hogu khana su tarafaaqee isin bakkuma san jirti jeeti beeta ini su tarafaaqee akkanatti tarkaanfachaa dhufeeti siree san irratti akkana inni bas beete qarraa ganaa qabsisan jeetee gujjira. Ifaan asuma isa bira jira akkana dhufee birdibsiisuu irraa sarkisee addumarra dhungate haadha idaata inni dhungate ifaan asuma bira jira akkanumatti qaagotee ibsitee maal ilma kiyyennaan ummaa bar deemuuf hin deema baree
Nageetti isinin ji'u isinin riibaan kaasu jeeti nagayaan naa bulaadha jee gabbee qabbana keessa bulche addee murtii jettee qabbana keessa hin bulchin si jechuu barbaade. Garaa kutatte. Wallahi billahi. Koppii ishee godhani hayi maali? Magmaaksa keelaatee jira garuu ta'eera. Dandaabtu. TikTok irratti nafiniiti nama biraa lalluu bizeedhaan. Tonta murtii jechaa oltu san isa jeesii dakasii fuudhu deemullee booda. Eegaa. Jedhi isaa gaatuba. Xirriggi jaaree. Lomni amma si qabeetu si dhiisa amma magaalaa dhuftee bakkana si godhaati haaluma magaalaa tokko kanaa dhiisi atillee si dhiisa. Ganama naa si himaa dhaggeeffadhu paarastaamool tokko fudhadhu gizee irra fidu. Galgala gizee irra fijeenaa si himaa dhagee. Galgala gizee irra fi ganamaan ka'e wanni akkanaa kun fiifuu si dhiisa. Yoggaa wanni akkasii murtii si jettu sun si kaate sibiila fa'aa kaasee ispoortii dalage. Walii galee. Isaan qabbanaa fa'aa seenii shaawara fudhadhu. Ara murtii wallahi. Wallahi murtii si adabbaru wallahi sheem kono sheem no sheemidha. Wallahi. Wanta so ani ammaan tana waan si jaaladhuuf humaa sin jechuun danda'u gin akka barbaadde waan feete narra qaree ani gin wallahi. Jaalalti siif maali? Min larga. Sirba tokko mana hambaa sirrii ati haganu mallee hagan si jaalladha jettee. Sirba tokko mana hambaa sin. Si baasuuf bar. Amma yeroo dhiyootti si baasuuf bar. Akkam yoo na baasta? Yaa isa koba si erga. Koi. Ati amma dura jaalalti waan taate adda sii baatee jirti yeroo. Jaalalti siif maali mee? Oh jaalatti. Jaalatti anaaf wanta kiyya gaa'ifaa. Jaalatti anaaf ifaa jiru kiyyaati. Yoo ittiin gammadaa si jaalachuu kiyya inni gammadaa si galee miira tokko na dhagaama bakka. Jaalalti ifaa jireenyaati miti. Ati ifaan jireenyaa maali? Nama jaalatti san argattee jennaan moo wallahi addunyaa kanarraa wanni akkasii gammachiisu hin jiru. So serious. Adde namni waan jaalatu hundanii harkata jechuu miti bada waan ta'iniin siin jee bara. Namni ani amma nama san jaalachuu qofatu hin gammaddaree. Qalbii ittiin gurra ittiin ati gurra galchitee uffattee qoye ganama garrii baa kaatu. Inu ati bara amma miiraan keessa jiru kun siin galu bara. Gurra galchitee uffattee hin jee sirnumaan uffattee miidhaggeeffadhu waan namni siin jiru. Namni waan jaalatee hundanii harkata yoo ta'e ani amma sa'atan Ameerikaan jiraachuu fedha hin harkadhu because biyyaan jira. Okay fooqii dheertuu haalaan guddooti jiddugala gabaatiin fedha hin harkadhu namni waan hawwii hundanii harkata jechuu miti dhaggeeffadhu. Minaalbaata hawwiin hawwii. Wanni akka waan jaalattee harkattuuf haasoyiteeti irratti hojjettee harkatta waan. Okay akkam siifaa ta'uu amma ishii. Anaaf waan taatu moo? Siif duumoo. Reeffakeetiin zinnaadhaa fi madda biyya naatuuti. Naanduini maqaa kiyyaan hundi maquma keetiin du'i yoo dawaan tutaafaa finyoo fudhattee gaaratti hin fiigini ganda keessa makiinaa jalatti darbii ganda keessa nagayaan maallaqa fudhata at least. Hara Oromoo waan takka jaanii mucaa kanaan ta'e. Wallisaa akka keetiitiin wal si barsiisaa dhageettichaa sin maal fechaa? Ati ammaan tanatti jaalatti waan daldalan si fakkaata si murtiisa miira keessa naman galchirree. Galmee miira keessa. Miira keessuma jirtaa yoo takkaa keessaa baate. Duba osoo beektuu maaliif akkana godhate indee fakkeenyaaf amma si jaaladhe jechuun nama hundanii hin jaaladhe jechuudha. Asi hin jaalanne asi jaalachuuf qophii miti ammatti. Kuni mirga keeti ga'ati bara akkana jechuun gaara kun qaba. Garuu jaalala kiyya naaf kabajuu qabda. Wallaahi oksum billaahi namaan jaaladhuun qaba hayyee. Bakka jaalala kiyya naaf kabajuu qabda. Sheemno addunyaa kana gubbatti akka hin agarre namni si jaaladhe gisee namaan jee. Kan nafechu. Intau malee. Achi kan nasi. Inde ani isa jaaladhe akkanatti ijji addabaabayitti baasee akkanatti ooyeeti ani sin jaaladhu jechuun waa rakkoon qabu mirga keetti giddiin na jaaladhu siin hin jiru. San gaafa si keessaa dhufte na jaalachuu dandeessa sii galee miti. Garuu jaalala kiyya naaf fayyamtee akka nama si jaalatu tokkotti yoo na kabajjee jaalala kiyya naaf kabajjee maal rakkoo qaba? Hai. Jira gabbaan. Ilma namaatiin miti. Jiraadhu ishee. Mirga qabdaa akkuma jaalattee jiraadhuun jee mirga keetti. Jiruuti yaa guutuu hundoon bakka siidaatti onni kiyya keessa siidaa beesi jiraachisa.
Inti. Agista ka booyi nagarsiisa amma. Asumatti fi boochee fira keessan ka du'e yaadattee viidiyoo waraabdee gadhiistu san dhiisi asumatti dafii booyi nagarsiisa. Ayra murtii wana kana dhiisi rabbii ishee jedhiiti. No, fira keessan ka du'e hunda yaadattee boochee viidiyoo waraabdee gadhiisi asumatti booyi nagarsiisa agista. Imimmaa meekir meeshaa haa qabu. Sirri keenya kadii Achi deemtee miti bitaa fitiin dibi asumatti taa'ee booyi nagarsiisa. yaa rabbii. Ati lakkaa waan ani qalbii si fakkaata wanni hundi isaa. Qalbii si fakkaata. Maal jechuudha? Qalbii si Qalbii na fakkaata. fakkaate. Fakkeenyaaf akkamitti? Ibsaan abbaa jaalalaa maal irraa fedha? Ibsaan abbaa jaalalaa waama itti fakkaate haasa'u kan mirga isaatiin isaa isin irraan dubbata. Fatii tanaaf naa bilbilte thank you. Ganna ibsaan anarraa humaatti siliqiin irraa qabu mirga isaati waan barbaade haasa'uuni waan barbaadde hin haasa'in hin jiruuni anaa hojii wal dhaban qabu ajandaa yoo fedhan haawaan fedhan irraa haasa'uu ni danda'an dirqama bakka namni na yaame hunda dhaquun qabu waan nama bakka namni yaame hottu boojii yaamee bakka fedhe geessuu miti hangaa turuu na yaamtee na dadhabde siin jaaladhe ta'e brother. Wallaahi akkana naallolu jira.